أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أكم جرتن يا لميتيا بك جرتنتي نجا في رحمن ربي قدا إسنرتي هاجراتو أبو ربين gurra keessan kan hoggu jeequmsumaa fi wallolaa fi arrabaa fi xiqqeenyaa fi salphina nama jiddutti deemaa jiru kanarraa duba gartee rabbiin al tokko tokkos mee jaalala gammachuu waltahiinsa rabbiin isin haa dhageessisu, oduu isin gammachiistu, oduu qalbiillee duba gartee isin tasgabbeeysitu, oduu bareedduu tan fuula keessan ibsitu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isin haa dhageessisu. Hogguu wal nyaachuu, wal xiqqeessuu, oduu akkanaa tana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa rabbiin isinirraa haa fageessu isinin jechaatiin arraan tana ajaa'iba warra siyaasaa waan ajaa'iba natti irraa hin dubbachuu deema. Gizeen ajaa'iba warra siyaasaa jiru kana hundumaa warruma duba gartee nuti siyaasaa beeynaa je'ee nama dura deemu jiru hunda duba osoon waan sanitti achi hin seenne ani hin beene yeroo silaa sammuun namaa kun sirritti gadi xinxalee laalees bareedana fakkaata. Biyya Oromiyaa bareedduu dhiisnee keessaa baane san keessatti dhiiga meeqaatu gannaqamutti jira. Kunoo biyya fagoo hin deemina Arsii tana keessatti mana tokko keessaa obboleeyyan sadii kan haadhaa fi abbaa duratti ajjeesaniitu jira. Akkasumatti bakka adda addaa keessatti duba gartee kan jaarsa abbaa manaa haadha manaa duratti ajjeesan, haadha ilmoo duratti ajjeesan, kan rasaasaan miila isaa rukutanii miilli isaa irraa muramee waan mana haakimaa itti dhaqee itti wallaanamu dhabee mana keessaa je'ee duba gartee garaan isaa gubachuu jiru hanga hin qabu. Tam mee maalirraa haa jalqabu rakkoo ummanni keenya keessa jiru. Rakkoo Oromoon tiyya keessa jirtu maalirraa haa jalqabu? Rakkoo lammiin tiyya keessa jirtu maalirraa jalqabee maalirraa haa dhiisu? Hin beeku wallahi tamirraa akkaan jalqabu tamirraa akkaan dhiisu. Wanni kana ja'uuf heddummina rakkoo lammiin tiyya Oromoon tiyya keessa jirturraa kan ka'e maal akkaan dubbadhee maal akkaan dhiisu hin beeku. Maalirraa akkaan jalqabee maalirraa akkaan dhaabbadhu maalirraa akkaan haasawee maal isii akkaan dhiisuun hin beeyne. Lubbuun ilmaan Oromoodhaa rakishtee jirti duba mootummaa faashistii kana biratti. Waan san daran nama sheeneessaa state of emergency je'ee mootummaan baatii jahaaf labsii inni baasees ni beeytan. Kana jechuun waaniin fedheen dalagaa jechuusaati mootummaan. Nama fedhe kan ijjisaa irra dhaabbate ni jeessa kaan akka fedhe godha. Mana abbaa fedhee seenee intala abbaa fedhee gudeedee gabbaha. Qabeenya abbaa fedhee saameetii gabbaha. Nam tokkollee nu duba gartee namni isa gaafatu hin jiru. If dura labsii baasee jira jechuudha. Yoo maalummaa state of emergency baruu kan barbaadan taate sanuma itti fedhe. Duraan akka godhu godhee ajjeesee viidiyootti TVTs as bahee kijibee waa meeqa dubbachuu ture amma zaahiri bahee akkaan fedheen godhaa je'e. Osoo fallii ummata kanaa maalii jannee dubbachuun nurra jiru. Madaawaa keenya ka biyya keessaa akkamitti gargaarra? Haadha abbaan manaa ilmaan irra dhiisee biraa deeme akkamitti cinaa dhaabbanna? Ilmaan yatiima san akkamitti quba qabaanna?
abbaa manaa ilmaanii wajjin hammanni irratti diigamee jiru akkamitti qabeenya walii sassaabnee mana jaarraaf kan dachii isaa irraa saaman kan qabeenya isaa irraa fuudhan maal godhuufii qabna hay bar waan hedduu jira waan silaa wal marihannee godhuu qabnu kun hundi osoo jiruu wanni ajaa'iba natti warra siyaasaatirraa dabballee wali bitanii feesbuuka gubbaa maasha Allah boo namuu dabballee bitatee kaan abalu dhawa kaan abalu ol kaasa kaan abalu faarsa kaan abalu xiqqeeysa tana ajaa'ibni warra siyaasaa kaan achii nama jaaree feesbuuka gubbaa akkaawuntii adda addaa banatee maqaa wal dhawa kaan achii maallaqaan nama wal nyaachisee wal arrabsiisiisa sa'a boo an khaniin ja'u yaa boo dhiigalammii teessaniitiin taphattanii dhiini dillii biyyatti gad naqamu jiru san isinitti hin dhaggeeffamu ijoolleen xixiqqoo irra saasaan dhawamaa jirtu san xiqqashollee garaa isin hin naasistu xiqqashollee garaa isin hin balleeysine dilli gaafa kaan amantaa isaa kabajuudhaaf ayyaana irreechaat irratti boolla keessatti namni 700 shalagamu kan dhume xiqqashollee duba gartee garaa isin hin laaffisne xiqqashollee sammuu teessan tana isin hin jijjiirre egaan sholeen nama siyaasaatii mitiyan siyaasaan maal akka taatee isin beeku ammoo akka ilma namaa tokkotti waanii yaaduu danda'u kun anaa miti namni umriin naa gadiitilleen waan yaaduu danda'u kun siyaasaa takkaillee deeggaruu dhaaba siyaasaa tokkollee isin beeku alhamdulillah islaama ta'uun kiyyaa fi oromoo ta'uun kiyya qoftiin naaf gaha ittiin boona lameen kanaan ammoo ajaa'iba natti oromoof daleyna oromoof qocca'amna oromoof dhaabbanna oromoodha gargaarraa jechaa same time harka lafa jalaatiin dabballee wali bitanii namuu feesbuuka gubbaa akkaawuntii adda addaa banatee kaan faarsa kaan dhawa kaan ol qaba kaan gaqqaba kaan bareecha kaan xureeysa oo kanaa oromoof yaaduun dabballee walit jaaree namuu maqaa ifiitiif dibbeetumu dabballee walit jaaree namuu ana maqaa kiyya ol kaasii abalu dhawii waliin jechuu kanaa oromoof yaaduun kanaa dhugaan oromoof dhaabbachuun kanaa dhugaan hawaasa biyya keessatti halkanii guyyaa ibiddi irratti roobu jiru halkanii guyyaa wayyaaniin irkee qarattee duba gartee dhiigee ilmaan oromoo cuunfuudhaaf akkanatti dhuguudhaaf gaadaa jirtuuf ummata saniif dhaabbachuun kanaa dhugaa jiru yoo dubbanne kana wanni arku jiru awwaniin feesbuuka gubbatti arku jiru kana wallaahi abboleen kiyya isinis akkuma kiyyaa kana arkuun oltan mee banaatu malaalaa feesbuuka kana kaan arrabsa kaan xiqqeessa kaan abalu come on yaa woo waliin sobnu obboleeyyan kiyya yoo dhugaan oromoof dhaabbannee jetta warri maqaa siyaasaatiin deemu hundinuu ani abaluu fi abaluu jechuutti hin jiru ani abaluu fi abaluu jechuutti hin jiru nam tokkottis quba hin akeekneechi warra siyaasaa nuti oromoof dhaabbannaa oromoof daleeynaa oromoo bilisoomsinaa haqa oromoo ifa baafnaa oromoof tumsinaa oromoo gargaarraa lammii teenyaaf dhaabbanne lammii teenyaaf ciisa dhabne lammii teenya lubbuu baasnaaf jettanii haasawni babbareedaan isin miidiyaa adda addaa gubbaa nutti haasoytan san
yoo kana tahe dhugumatti nu sobu jirtan dhugumatti hawaasa sobu jirtan dhugumatti hawaasa kijibu jirtan dhugumatti hawaasa asii waan biraa agarsiisaa asii waan biraati jirtan isin laa yoo dhugaan nuti hawaasaaf kan dhaabbannu taate bakka maqaa wal xureessinu hin jirru abbaa fedhe haa ta'u kan oromoof waan gaarii dalage seenaan isa dagachuuf hin taahu abadan akkasumatti kan oromoo keessatti waan fokkotaa dalage takkaa kan oromoo irratti waan hamtuu dalage seenaan isuma dagachuuf hin taahu yeroo hedduu viidiyoo adda addaa keessa dubban seenaan oromoo tan jaarraa abbaa gadaa elemoo qilxuu jeneraal waaqoo guutuu akka Nadhii Gammadaa akka Taaddasaa Birruufaa ol fuutee kanneen duba gartee akka goobanaa daaceetii fi fakkaattoota isaa xiqqeessite ilaa amma mee nuti dhaloonni amma jiru kuni goobanaa daacee arkinee hin beeynu ammoo wanni seenaarraa dhageenye akka inni duba gartee oromoo gurgure akka inni duba gartee hawaasa isaa achi kannee duba gartee seenaa fokkottu of boodatti dhiisee dabre seenaarraa wanni nu ga'e kana nuti dhaloonni amma jiru goobanaa daacee takka harkiteen beektu nama dhibbaaf maal duracha kute zamana miilik jechuu moo maqaan isaa seenaan inni hojjate ni jirti ilaa amma soo akkasumatti siyaasaa oromootittis gizee gaddeebinu warri oromoof waan bareedduu dalage hojjate abadan seenaan isaan hin dagattu kan jirus kan du'ees akkasumatti namni oromoo irratti waan fokkotaa dalage kan jirus haa ta'u kan du'ees haa ta'u abadan seenaan hin dagattu san seenaaf haa dhiisnu ammoo nuti yoo dhugaan oromoof dhaabbannee kan jennu taate namuu gandarraa dhufe qaba namuu bakkarraa dhufe qaba oromiyaa bareedduu san keessa namuu bakka irraa ka'ee dhufe qaba ganda irraa dhufe san hunda matamatatti namni isaa irraa hin miidhamne ollaan isaa irraa hin miidhamne gandi isaa irraa hin miidhamne tokkollee nuu hin jiru namuu quba qaba mee akka nam takkaatitti maal goote ati rakkataa biyya kee keessaa kan dhawwame saniif maal ergiteef maaliin cinaa dhaabbatte takkaa bilbiltee fi aboo akkami baatee jajjabaattee baga rabbi si baase jetteeni bakka silaa aboo rakkatoota keenya gargaarraa mee koottaa nu cinaa dhaabbadhaa nuun jettanitti garagaltanii dabballee olin bittan Ugusan duba oromoof dhaabbatten jennamoo maqaa keessaniif dhaabbattan addanuu baasaa tana warri biyya jiru kana isinirraan barbaadu bar arra isiniis warra biyyaa speeshaalii warra biyya alaa taa'ee wal nyaatu kana rabbumaatu nuun fedhee biyya san keessaa nu baasee as dhufne warri achi keessa miidhamu jiru san obboleeyyan keenya nutiis fedluma rabbiiti akkuma rabbiitii ni baanee as dhufne malee silaa nutiis achi keessa jiraanne bar rakkoon isaa mudatte san nuus hin hanqattu beekaa eega rabbiin duba gartee isaan biraa as nu baase isaan kana waan bareedduu dhageessisuun hamilee isaanii eeguun nurraan eeggamu jecha bareedaa nuu wal tehe nuu wal qabate nuu wal dhagahe nuutiitu mee maal goona maaliin isaan cinaa dhaabbanne akkamitti gargaara falli isaanii maali nuu jau isaan dhageessisnee aboo isaanleen obboleeyyan akkanaa qabnaa bar ja'anii akka isaan onnatan godhuun nurraan eeggamu bakka asii dabballee feesbuuka gubbatti
oo eenyu falawara hedduu qaba dabballee godhata kunis hay kunis eenyu dabballee godhata si dabballee waliin bittan naman jeeqinaa maaliif namni ciisa dhaba sababaa keessanitti feesbuukuma bannee cufnu nama walaa dhubsuu arkina feesbuukuma bannee cufnu kaan faarsaa kaan irra roobsa yaa oromootiyaa yaa lammiitii meeti qashoo ifitti haa tufnu du'aa ifitti haa goonu rabbiin waliin nu haa galchu ammoo qalbii qabsaawota biyya keessaa qabsaa'u jiru barattoota gootota qeyroo if boodan deebine mata duba gartee nu hundatti illee maqaa godhe oromiyaa seenaan isii dhabamte warra fuudhee seenaa isii ol kaase san hamilee isaanii akka diigu jirtan beekaa yoonii fi qabsoon biyya keessatti deemu jirtu takka fashalte sababa warra siyaasaatiin antana irra deebi'eetumaan jaa sababuma warra siyaasaa beeynaa je'ee deemuuni qabsoon oromoo yoo kan fashaltu taates koz maaliif jennaan namni gizee achii dhiigatu jira bar lubbuu isaa kan jira bar ay wanni lubbuu irra qaaliin jira hin jiru maaliif dilli baqataa oromoo kun kan addunyaa keessa akkana facee kaan achi shukkuumama unooti dhiyootan oduu keessa deemii ilaali nam dhibba meeqaatiitu nyaadhame harreefkii isaa nam 4 qoftii tarkame san keessaa dhalataa oromoo meeqaatu jira dilli kun hundinuu lubbuma tana jiraachisuufi wanni biraa takka hin jirtu lubbuma tana eegee ibidda meeqa jalaan bahee gaara meeqa itti cehee laga meeqa qaxxaamuree kaan biyya namaa keessa feeddagamu jira kaan asii biyya awurooppaa tana keessatti waraqaa dhabee roobaan cafaqamu jira kaan biyya arabaa keessatti shamarran keenya mana namaa dalagu jiran barra dilli kun hundinuu lubbuma tana jiraachisuufi ammoo barattoonni keenya lubbuu tana kan jira namni biyya keessatti lubbuu qaalii anaafee tekkana eenyu tana laal akkanatti lubbuu tana kan jira mata ammoo hedduu easy hedduu laafaadha namni feesbuuka gubbaa taa'ee gizee wal arrabsu kana maasha allah laafa hunoo anuu mana keessa taa'eetiin if waraabu jira laaftu bar anuu mana kiyya keessa taa'eetiin if waraabu jira maqaa oromootiin daldaaluun maqaa oromootiin naggaduun maqaa oromootiin kaan ol qabdee kaan xiqqeessuun hedduu laafaadha feesbuuka gubbatti hedduu easy ammoo meeyoo namnilleen afaan keenya keessaa jecha gaarii dhagehe sababa namni jecha gaarii nurraa dhagehen yoo gorfame sababa nuti feesbuuka kana gubbaa teenyee lallabnuun namni xiqqasholee taatu yoo fayyi sababa nuti rabbiin nuun fedhee waan babbareedduu waan hayyootaa hawaasaaf dhiheessinuun yoo namni karaa gaarii qabate hin beeynu jechumaa fi feesbuuka gubbaa teenyee qaaqu jirra malee hedduu laafaadha feesbuuka gubbaa wal arrabsuun ammoo duydee eenyuu gubbaa teessanii akka wal arrabsu jirtan beekaa hundii kee matatti ka feesbuuka gubbaa teessee mataa nama gara galchitu ka maqaa siyaasaatiin dhiiga ilmaan oromootitti taphachuutti jirtu rabbi sodaadhu wanni nuti siin jechuu dandeenyu aboo rabbi sodaadhu wanni rabbi irra guddaa tokkollee nu hin jiru wanti rabbi irra guddaa tokkollee nu hin jiru wallaahi alazim rabbii kee sodaadhu maqaa wal hin xureysin yaa nama siyaasaa yaa namticha maqaa oromootiin siyaasaa himattee oromoofi waa godha oromoofiin bu'aa buusa oromoon gargaara
oromoofiin dhaabbadhee jettu rabbi sodaadhu dabballee walirratti hin bitin rabbi sodaadhu maqaa wal hin xureeysin rabbi sodaadhuuti dhiiga ilmaan oromoo kan biyya keessatti gannaqamu jiru sanitti hin taphatin rabbi sodaadhu yoo dhugaan oromoof dhaabbatte dhuguma saniin oromoof dhaabbadhu nu garsiisi yoo ati dhugaan oromoof dhaabbatte dhugaan jaarraa abbaa gadaa ta'e nu garsiisi yoo ati dhugaan oromoof dhaabbatte dhugaan nadhii gammadaa ta'e nu garsiisi yoo ati dhugaan oromoof dhaabbatte dhugaan jeneraal waaqoo guutuu ta'e nu garsiisi yoo ati dhugaan oromoof dhaabbatte dhugaan elemoo qilxuu ta'e nu garsiisi yoo ati dhugaan oromoof dhaabbatte dhugaan taaddasaa birruu ta'e nu garsiisi kana barbaanna nuti hoggana akkanaa barbaanna fakkeenya godhadhu jala deemu malee hin dandeenyu arraba quufne dadhabne sammuun ilma namaa kun ni dadhaba ati hin beeytu jechii namaa sammuu nama doomsa bar jechii lafee nama cabsa bar kanaaf hedduullee dheerachuu hin barbaadu isin hawaasni oromoon tiyya lammiin tiyya wantin isinitti dhaamadhu warra feesbuuka gubbaa dabballee wali bitee wal nyaatu kanaaf gurran kannina dantaasin kanninaaf du'aa itti haajamanii du'aa godhaaf ammoo waan takka taniin ani beeku hanga rabbiin kiyya na barsiisetti waan isin itti laffaatan wallahi rabbiin isin hin dhoorku namuma oromoo tahee jiru hunda kana dunyaarra jiru qabsoo oromoon amata meeqa godhu jirtu wallahi rabbiin lafan kaayu arkumaaf teessan tan arkumaaf teessan namni tokko yoo dhugaa laffe waan itti laffe esan numa harkata dhiigni dilli kun gannaqame lubbuun hayyoota meeqaa dhabamte lubbuun gootota meeqaa dhabamte qabeenyi oromiyaa meeqaantamii meeqa barbadaawee qaamni ijoollee oromoo barataa oromoo meeqa laamshaawee manatti hafee dardarri babbareedaan meeqa qaxarri cabee karatti hafee qabsoon tun akkanumatti bilaashitti israafamtee hafti abadan rabbiin naman zallamu rabbiin akka warra siyaasaa kanaa miti ballamni rabbii dhugaa rabbiin ballama isaanii guuta rabbiin akka warra siyaasaa kanatti hin kijibu rabbiin akka warra siyaasaa kanattis ballaman diigu rabbiin akka warra siyaasaa kanattis duba gartee namatti hin taphatu wallahi la ansurannaki walaw ba'da hiin kun jecha nabii keenyaati sallallahu alayhi wasallam nama dhugaan miidhame nama dhugaan zallamame nama dhugaan gabroome nama dhugaan rakkate nama dhugaan qabeenyi isaa barbadaawe nama dhugaan bakka seenu dhabe rabbiin wallahi la ansurannaki walaw ba'da hiin wallahi siifin tumsa osoo xiqqoo boodallee taate ati feetu islaama tahi feetu kiristiyaana tahi feetu waaqeffataa tahi feetu amantaa biraa waan feete qabaadhu dhugaan miidhamnaan dhugaan zallamamnaan dhugaan rakkannaan dhugaan lubbuu teetana bakka keessudhannaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa siif tumsuun isaa shakkiin takkaillee nu keessa hin jirtu alhamdulillah ilaa arraantanaa ballama rabbii keenyaa abdannee as geenye malee dhaaba siyaasaatii fi warra siyaasaa tokkollee abdanneetii miti ka maqaa siyaasaatiin deemu abba fedhe haa ta'u ka maqaa siyaasaatiin dubbatu abbaa fedhe haa ta'u ka maqaa siyaasaatiin naggadu abbaa fedhe haa ta'u wallahi isin abdanneetii miti rabbi abdanne ballama rabbii abdanneeti rabbiin dhugaa dubbata ballama isaa hin diigu ammas akkuma ilaa arra obsinetti ballama rabbii keenyaa teenyee obsaan eegganna
malee already garree jirra. Hunoo kana warri siyaasaa wanni itti jiru. Hojiin isaan itti jiran tana. Ijoolleenuu hin dalaydu akkana. Isin nuti aktivistii warra ifiin jahu dhiisaati. Ti warra barate, nuti warra yuunivarsiitii akkanaa keessatti giraajuweet godhee, nuti warra akkasiiti, nuti warra maaleeti warra ifiin jahu kana dhiisaati. Ijoolleen xixiqqoon hin baranneehu hojii amma warri siyaasaa ilmaan Oromoo irratti hojjechuu jiru hin hojjettu. Ni qaanfatti ijoolleenu. Goos sammuutu qulqulluu. Rabbiin sammuu ilma namaa tana gize uume qulqulluu godhee uume. Ati uumamaanuu ni beekta maaltu narraa deemaa maaltu narraa hin deemne. Maaltu narraa fakkaataa maaltu narraa hin fakkaanne nama uumamaanuu beeku ati. Goos rabbiitu akkasii uumeeti ilma namaati sammuu sii hanne. Ajaa'iba immoo wallahi wanni isaan nu dubbatan kana asiin ammoo an biraati jira. Kanaaf yaa lammiitiyya yaa Oromootiyya warra kanaaf gurra keessan hin kannina qabsoo teessan itti fufaa abdiin keessan rabbi haa ta'u kana dhaamsihi irraan deebi'a gurra keessan ummata kanaaf hin kannina qabsoo teessan itti fufaa abdiin keessan rabbii ol aane haa ta'u ballama rabbiitiini as geenye rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dhiiga ilmaan Oromoo huxubii takka lafa dhiisuun taa'u rabbiin baasuuf ta'a kana yoo rabbiin nu jiraachisee umrii nuuf kenne waliinuu arkuu teenya hedduun isinitti dheeraadhe dhiifa mallee naa godhaa wanni ni rabbii kiyya haradhu warra waliigalee alaagale rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nu haa godhu warra waliigalee wal qabatee wal dhagahee adawii isaaf irraa cabsee biyya isaa qabatee biyya isaatirratti abbaa tahee biyya isaatillee bulchachuu beeku rabbi nu haa godhuun dhaamsatiyya yoomiyyuu taanaan lammiitiyya Oromootiyya sabahiyya isiniin jaaladhaa isiniin du'a lubbuutiyyaa isinii kanna jabaadhaa qabsoo teessan itti fufaa abdiin keessan rabbii tokkicha haa ta'u malee warra siyaasaa hin tahin. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.